Profeesar Asaffaa hedduu galatoomaa wantoota bu'uura ta'an wantoota Oromoon irratti xiyyeeffachuu barbaachisu wantoota hoogganni kunillee dhaga'uu barbaachisu dubbattanii keessumaa umarratti town hall meeting woboon akka gargaaramuu qabu sabni kun luuccee tokko ta'ee qawweedhaan akka cabne qawweedhaan mirga keenya deeffachuu akka nu barbaachisu tuqxanii hedduu galatooma. Oromollee iddoo sadiitti qooddanii lafanuu keessanii warra sabboontota jettanii isaaniin explanationii hin barbaachisu. Isaan warra waa'ee mataa isaanii otoo hin taane waa'ee saba isaaniif warra dhukkubsatan jechuudha. Warra intermediaries jettanii political entrepreneurs isaan kanallee explainii nu gootanii balaan guddaa kan nurra gahaa jirurree jara sanadha. Ammoo warra waa tokko dafanii hin hubanne warra Oromoo jargii jettanii explainii gootan sunillee jira. Isaaniin barsiisachuu akka nu barbaachisu. Garuu warra daantaa mataa isaaniif olii gadi fiigan Oromoo gurguratan, Oromoo ajjeessan, Oromoo qalshiisan kana sirriitti nu ibsatanii jirtu. Gara hedduu galatooma. Dr. Baaroo sittan deebi'a. Dr. Asaffaan waan hedduu onnee koo tuqe tokko dubbatan. Paradigm shift. Akka kaleessa hojjennutti har'a hojjechuu hin dandeenyu. Waan hundumtiyyuu siyaasni haa ta'u, saayinsii haa ta'u, waan hedduun it is in a very dynamic world. Kana keessatti qabsoon Oromoo tooftaa, maloota, istirateejiin itti fayyadamuu qabnu, saba keenya luuccessuuf, saba keenya gar tokkotti fiduuf, kaayyoo saba keenyaa tokko goonee itti argisiisuuf, jijjiiramuu, socho'uu waan hedduu hojjechuu barbaachisa. Egaa kana gaafa ilaallu anis miseensa, atis miseensa Dr. Baaroo. Dhaaba keenya hin jaallannaa. Qabsoo dhaabni keenyi waan kaffalame lubbuuwwan nu biraa kufan hedduu beekna. Ani akka barataatti, ati akka barataattis, akka waraanaattis jaalleewwan hedduu si biraa kufee jira. Kanaaf dhaaba kanas qabsoo kanas ganuu hin dandeenyu. Garuu kana jechuun rakkoo nu keessa jiru immoo hin dubbannu jechuu miti. Amma akka Profeesar Asaffaan jedhanitti paradigm shift nu barbaachisaa. Kaleessa akka irra deemnutti har'a deemuu hin dandeenyu. Isa jedhudha ergaan Profeesar Asaffaa. Garuu dhaaba keenya keessuma isa biyya alaa kana jiru. Paradigm shift mitiiti durattillee productive strategy inni qabu hojiirra hin jiru. Kanaaf furmaanni isaa maalidha jetta Dr. Baaroo? Ayyee galatoomi ammas irraan deebi'u waan Profeesar Asaffaan jedhani baay'ee ibsanii. Ani kan hin gaddu beekta silaa har'a yeroo har'aa kana wanti nuti haasa'uu qabnu turre operational movie haasa'uu qabnu turre. Akkamitti waraanni keenya deemuu qaba, akkamitti guddachuu qaba, akkamitti jabaachuu qaba, akkamitti teeknooloojii baranee kanallee uffachuu qaba jennee haasa'u turre. Garuu haa ta'u seenaan deddeebi'ee nutti dhufaa jira. Amma seenaa kana keessaa ba'uuf gara sanatti siin dhufaa gaaffii kee kallattii na gaafatte. Deemsa tooftaaf tarsiimoo diinaa kana akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Warri chronical parasite ta'ee saba keenya kana nyaachaa jiru, warri barruudhaaf poolisii imaammata godhatanii nutti baasanii Oromoon baduu qaba Itoophiyaan kun jiraachuu jedhan kitaaba Abiy Ahmed dubbisee dhufee har'a hojiitti jijjiiraa jiru kanallee maali tooftaan isaanii, maali tarsiimoon isaanii jennu. Mee tarsiimoon isaanii warri giruuppii Abiy faayi Oromoon akka lafarraa baduu barbaadu tarsiimoon isaanii. Tooftaa isaaniittiin deeman immoo isuma sila Tadiilaa Haayilee balleessee bara 1933 Haayile Sillaaseef kenneti har'a deebisanii hojiirra oolchuu barbaadu.
Oromoo Amaaraayisti gochuu jechaadha. Inni tokko immoo Oromoon firfaarii godhatee akka deemu, firfaarii argatee deemu akka barbaadu, akka inni yeroo hundumaa gadi jedhee deemu barbaadu. Akka inni afaan isaa dubbatu, maal isaa dubbatu, garuu waan siyaasa, waan biyyaa, waan maal jedhan, national issue jedhan, waan policy issue jedhan isa haasa'uu hin qabu jedhu warri kaan immoo. Amma gaa erga galiin isaanii ta'e warri lammaffaa kun keessatti warri amma nu balleessuuf ka'u tooftaa isaanii akkuma si jedha Amaaraayisti gochuudha. Warri garuu akka Oromoon firfaarii funaanee deemuu barbaadu kun conflict of interest warra qaban kana barbaadu. Maal jechuu kooti conflict of interest kana? Inni tokko ummati Oromoo akka dhaabbatee iddoo tokko dhaabbatee hin lolle kaayyoo isaa irratti fuulleffanneedha kan isaan barbaadan. Kanaaf immoo the number one kan isaan dha'uu barbaadan humna cimaa, humna koorii cimaa ta'e tokko dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo, lama waraana keenya. Koorii kana immoo kan ittiin dha'uun danda'amu ummata irratti kaafne dadhabame, nama keessaa baafne jedhee dadhabame, amma akkaataa inni miseensumti suni waliin galle gochuudha jechaadha. Waraanicha keessas dhaabicha keessas lixanii jechaadha. Kanaaf fakkii gabaabaa tokkoon sii kenna. Tamil Tigers loltuun Sri Lanka. Loltuun kun loltuu addunyaa irratti kaayyoo isaanii irratti cimoo ta'an 3 operational phase kan qaban infiltrant group, command group, mechanized group kan qabani infiltranti conflict of interest individual warra ta'anii biyya alaa kana keessa diaspora kanati infiltrate godhanii namoota isaanii nonni godhu kana Englandii kana irratti London keessatti hoteela qabanii maal godhanii beezii koorii hogganaa waraanaa isaanii siyaasaa isaanii taa'u sana achi keessatti koodii gara 7 erga qoratanii erga maal fixanii booddee waan biraan goone lola'ii dadhabaniiru. Achi koorii beezii core of conduct command post sana rukutanii isa kan bittinneessanii jechaadha. Akkuma hoolaan tikee hin qabne hin facaati jedhanii iddoo barbaaddetti. Akka kanatti har'a saba sana saba Tamil jedhan Sri Lanka keessatti cabsanii isa duraan illee autonomii kennan illee dhabamsiisanii har'a sabichi iyyuu akkatti jiraatu dhabee qabsaansa du'ee inni kan maal ta'e badee jechaadha. Qabsoon sun warra summii qabsoo amma kana cimaa riphee lolaa amma kana cimaa jechaadha. Kanaaf nuti har'a wawwaachaa jirru waan iyyachaa jirru waraanni keenya hogganoonni keenya kun ija keenya qullaa keenya nutti uwwisanii tuqamuun qabani isaan miti gaaddidduun isaanii tuqamuun qabu. Kana immoo gochuuf mana ofii akkasila Profeesar Asaffaan jedhan diina alaa mo'achuuf keessoo ofii jabeeffachuudha, mana ofii cufachuudha. Walirratti bobba'uu miti eenyu inni akka qabsaa'onni walirra ka'an dubbii kana keessa galche. Who is a caring, who is a messenger? Eenyu akka inni hoggana dhaabaa irratti walitti duulan godhu. Eenyu warri akka qabsaa'ota duriif ammaa jiran walitti duulan godhu. Yes, paradigm shift nu barbaachisa, but nu barbaachisa as a whole. Akka tokkotti, akka gamtaatti mareedhaan discuss ta'ee akka kanatti deemuu qabna jedhee paradigm shiftiin iddootti nu barbaachisutti nu barbaachisa. Lammaffaa Saavimpi Koneleli Angola loltoota amma capital city illee qabachuuf ga'an is only through infiltrant ammas kan isaan badan dhumarrattis. Koneleli sanallee kan isaan ittiin ajjeesan kanadha. Har'as nuti kan jechaa jirru messengeriin inni har'a ani waraana keessan ture. Waraanni tokko jaallasaa obboleessa isaa caalaa jaallata.
Jaalla qabsoosaa obbolaa wajjiniin alatte tokko caalaa jaallatta maaliif wajjiniin bishaan wajjiniin fincaan nuddaa wajjiniin biyyoo nyaattaa wajjiniin rakkattaa wajjiniin dafqitaa wajjiniin beeloftaa jiruuf jireenya dhamanaaf abbaa manaan waliin dabarsan caalaadha. Kanaafi number one control variable in Kenya inni messenger ta'ee miseensa irratti kaasu inni jaalla irratti kaasu inni qabsoo irratti kaasu he is the messenger of the enemy. Kana ilaaluu qabna. Seenota kana kan isinitti fuumani kan ittiin qabsoon kun badu ciccimaa nama balleessuudhaan har'a hogganoota abaa'oo diina gidduu ta'ee Jaal Daawud Ibsaa hogganoonni biraa warri mana hidhaatti nammanii jiran kaayyoo kanaaf jedhaniiti. Dhugaa saba Oromoon gurgurru jedhaniiti. Dhugaa saba Oromoo dabarsineen kenninu jedhaniiti. Nan nagaa amma dheengadda olola irratti ofu Jaal Daawuditti gaafa lola chaartarii keessaa baane inni eessa jiru lolle jedhan garuu fakkii tokko sinii kenna. Gaafa chaartarii keessaa baane ani dura gara dhiyaattiin deeme tun gara Baalee bosona Harargee Baalee keessan deemin dura. Naannoo Biilaa Gullisoo Najjoo kana keessa waraana keenya kaampiidhaa bahee karaa adda addaa jiru lola guddaa deemsifame jajjabeen amma kunoo biyya Awurooppaa kana jiraatu hoogganaan jajjabee Jaal Kamaal Qalbeessaa addana jira. Gullisootti karaa gadiidhaan bishaan tuujjub jedhamu tokko guutee dhangala'ee nurra jira. Karaa bitaa karaa Dambidolloo sanaan waraanni TPLF achirra nutti duulee jira. Karaa addanaan karaa Najjoo kanatti nutti dhufee jira. Gidduutti nuti jalaan bishaan karaa 3-4 nutti bobba'aa karaa gubbaadhaan nurra jiru Jaal Daawud achi ture gaafa sana. Lola kana keessatti gaafa Jaal Daawud achi bishaan kana daaktaa warri beekan baay'een kan hin beekan daakaa warri beekan finyoo asitti tokko hidhanii finyoo achitti tokko hidhanii kana keessatti lola sana keessatti jaarsi kun lubbuun isaa ba'e. Kan gaafa sana loleemmoo waan kana maqsisiise ajajaa jajjabee kana Kamaal Qalbeessaa maddana jiru kanadha. Lola Tigree handhuura Tigree keessa galee kan tamsaasee lola kana akka isheen ni gootu akka isheen facaatu ishee godheeyyuu. Qabsaa'onni kun nama seenaa tokko amma kana sinitti baay'eetu yeroo qabaanne baay'ee sitti himuu nan danda'a. Kan Baalee Arsittis, Sudaan keessattis, Gadaariif keessattis, naannoo Kurmuu keessattis waan ta'e waan baay'ee haasa'uu nan danda'a. Mana hidhaa dhidheessaa keessatti akkamitti cabamee akka bahe waan baay'ee haasa'uu nan danda'a. Yeroo biraa haasa'u garuu qabsaan kana baatee deemu galfata baatee deemu galfata jaallanii baatee deemu imaanaa jaallanii baatee deemu tokkoomsuu qabsaa'otaa barbaada. Mana kana sibiilaan ijaaruu barbaada. Tokkummaa dhaaba isaatii barbaada. Jabina dhaaba isaatii barbaada. Kanarratti hojjechuu qabnan jedha. Kan biraa yerootti gaaffii ati kallattiidhaan na gaafatte waan dhaabaa jette kanarratti. Ani waan kana akka lamatti ni ilaala. Jaallanni hoogganoota dhaabaa biyya alaa jiran kun baay'een isaanii yeroo har'aa kan hin beeku kan galgala guutuu ta'aa bulan walgaliirra jiru. Kan walgayii kana yeroo adda addaa gaggeessan kan amma iji isaanii jaamutti dokumentii adda addaa dippiloomaatosatti barreessan nan beeka. Kan hojii ciccimaa hojjetan nan beeka. Wantoota tokko tokko akka sila Profeesar Asaffaan jedhe paradigm shift yeroo goonu jaallan akka kanatti deemuun kun rakkoo nutti fida. Akka biraatti deemuu qabna ammaa kaafne. Akki biraa kun immoo common community discussion uumuu danda'uu qabna. Miseensota discussion routine ta'e uumamuu qaba. Achi keessaa garuu dubbii haasaa ta'e hin qabu. Practical waan ta'e immoo kan operational movie dhaaf nu gargaaru waa lafa taa'uu qaba. Paradigm shift akka kanatti jijjiiramuu qaba. Yeroo hundumaa namni keenya amma rakkoo maayin waan hin argu tokko hogganoota jenna. Garuu yoo nuti hawaasa cimaa taane hawaasa cimaa uummata ijaarame uummata cimaatu hoggana cimaaf dhaaba cimaa of keessaa baasuu danda'a. Kana gochuu fi
kana goone akka hawaasaatti ummati kun walitti qabame hayyoota gurguddaa qabna kunoo kan akka Profeesar Asaffaa keessa jira. Walitti naannaa wanti kun akka biraatti mee community ijaaruu qabna. Mee miseensota rutiinli periodically haasa'amutu irra jira. Hojii dippiloomaasii keenya akka kanatti gochuu qabna. Dinagdee keenya akka kanatti gochuu akka kanatti jijjiiruu qabna jedhee proposaalii wayii tokko dhiyaachuu qaba. Malee yoom akkasitti achittis quba qabne rakkoo nutti ta'a. Kan iji isaanii amma jaamutti dokumentii adda addaa barreessan nan beeka. Kan girgiddaa dhiibaa jiran nan beeka. Kanaaf jaroota kanatti gufuulee jiran immoo maal jedhamee akka murnaatti akka hayyootaatti akka wanni itti dhiyaatanii akkamitti isin gargaaruu dandeenye akkamitti socho'uu dandeenye kanoo dokumentii godhatanii barreeffatanii qabanii bifa adda addaadhaan kana olola akka hin taane jechaadha. Yeroo akkasitti kana goona warri kun immoo guyyaa tokko qofa dhufanii haasa'anii deemutu persistency dhaabii kun waggaa 48 guutuu persistent ta'ee dippiloomaasii, dinagdee, waraana, hawaasa kana hunda joorree itti rakkannee baatee deemaa jira. Inni har'a dhalatus waan har'a dhalatee Facebook irratti ba'ee haasa'ee waan garaasaa deemutu hin taane persistence and consistency qabaachuu qaba. Nuti ilmaan jaldeessaa miti. Ilmaan Oromoo ilmaan seenaa qabudha. Ilmaan aadaa qabudha. Consistency persistency qabaannee deemu hoyyeen nun baasu. Akka kanatti taa deemnu jedha galatoomi. Dr. Baaroo hedduu galatoomi seenaa gurguddaa nu yaadachiifte qabxii hedduu ciccimtuu nu yaadachiifte galatoomi. Profeesar Asaffaa sabni Oromoo dhukkuba isaa hin malle dhukkubsataa jira. Paradoksii guddaa argaa jirru sabni Oromoo saba guddaa ta'eetoo jiru, lafa bareedaa otoo qabu, qabeenya gurguddaa otoo qabu, waan barbaadu qilleensa qulqulluu otoo qabu, muka, bosona, albuuda otoo qabu, garuu cunqurfama isaa hin malle cunqurfamaa jira sabni kun. Maalirraan ka'ee yoo jennee ilaallu isa sinsila tuqxan sana innis nafxanyaa Oromoo ta'ee Oromoo irratti hojjetu. Oromoo mahachisiisu, Oromoo maqalshiisu, Oromoo hacuuccisu. Egaa amma sila waan isin tuqxan tokko jira ammas national organizational institution kan jedhu tuqxan. Kana gaafa ilaallu ani akka ilaalcha kootti eddan of baree eddan baradhee of baree institutioniin Oromoo kana tokko godhee of jala hiriirsuu danda'u akka adda bilisummaa Oromoo hin argine ammammaatti. Ijoolleen xixiqqoon illee alaabaa adda bilisummaa Oromoo mormatti marattee gaafa horii faana fiigdu, gaafa olii gadi fiigdu, gaafa waraana TPLFitti agaa darbattu argaa turre. Kana jechuun maal jechuudha? National Organizational Institution kan ta'e tokko ni qabna. Kan biraarratti hojjechuu ni dandeenya. Garuu amma dhukkuba amma dhukkubsachaa jirru kana keessatti warri institutionii qabnu kana wajjiniin hojjennee gara tokkotti ce'uu furmaata barbaannu argachuuf jabina argachuu qabnu akka hin arganne warri nu godhan isa sinsila tuqxan sana. Oromoo nafxanyuu jechuudha. Oromoo intermediate ta'ee Oromoo balleessiisu diinaaf hojjetu jechuudha. Amma gaa warra gowwoome warra hubannaa hin qabne hin barsiifanna. Jarreen warra diina wajjiniin hojjetan kana Oromoon akkamittiin ija isaa irraa qabatee instituutii ammaaf qabnu adda bilisummaa Oromoos haa ta'u, waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u, kafaa'oos haa ta'u wajjiniin kaayyoo keenya isa bilisummaatti nu geessu kanatti xiyyeeffachuuf akkamittiin danqaa jarri kun nu fuuldura kaa'an, burjaajii jarri kun nu fuuldura kaa'an,
xiyyeeffannaa hin barbaachifne nu keessatti uumanii nu laaffisuuf warra yaalan kana Oromoon biyya keessa jiru akkamittiin of keessaa baasuu mala unoo warri biyya alaa jirru kunoo akkamittiin sabni keenya jara kana ofirraa irraa galagalee instituutii lafaa qabu instituutii haqaaf ilmaan Oromoo irratti wareega asiin nu ga'e kana wajjiniin luuccofnee qabsoo kana gara fuulduraatti paradigm shift isa isin jettan sanatti deemuu ni dandeenya. Kana keessatti hoogganni nuti qabnu kuni har'aa jalqabee ammaa jalqabee keessumaa amma mootummaan Abiyyi kufaa otoo jiru otoo ommoqaa jiru qophii addaa nu barbaachisa. Kanaaf paradigm shift isin kaastan kuni amma har'a nu barbaachisa. Kanaaf town hall meetingii kanas haa ta'u gorsas haa ta'u gargaarsa waraanaafis haa ta'u akkamittiin hoogganni keenya nu orgaanaayizii gochuu danda'a jettanii rikoomendii gootu akka hayyuu hawaasaa tokkootti Profeesar Asaffaa. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo xinnoo ishee jechuu barbaachisa. Adda bilisummaa Oromoo utubaa Oromooti. Ijas jaarmaan sabboonummaa Oromoo akka lafa qabatu kan godhe duraan dursee Maccaa Tuulamaati. Maccaa Tuulamaa taansee adda bilisummaa Oromooti. Kan jaarmaa polotikaa qawweedhaan loluun barbaachisaa akka ta'e Oromoon jaarmaa mataa isaatii qabaachuu qaba kan jedhe hogganooti adda bilisummaa Oromoo uumanii Oromoon bilisa ba'uudhaaf jaarmaa indipendentii mataa isaatii qabaachuu qaba. Jaarmaan kun immoo ilaalcha Oromummaa yookiis immoo ilaalcha Oromummaa biyyaa qabaachuudhaan of ijaaree of hidhachiisee of qaree ummati Oromoo yoo kana godhe qofaattuu sirna koloonii cabsa kan jedhuudhaan ka'an. Dhugaa dubbachuudhaaf keessa deebinee yoo ilaalle utuu jaarmaa kana ilaaleen ijaarin hogganooti Oromoo organic intellectuals warra hin jedhu taarikiin seenaan isaa baay'eedha keessa dhaqee haasawuun nama dhibaa. The Oromos voice against tyranny kan jedhu kataban 91 utuu adda bilisummaa Oromoo hin dhalatin. Really dokumentiin sun manifestoon sun wallaansoo Oromoo amma ittiin deemaa jirru kana road map lafa kaa'e. Baay'ee bishinaan karaa seenaas karaa biyya lafaas nyaabi keessaas nyaabi alaas waan Oromoo irra ga'e baay'ee xiinxala lafa kaa'an calqaban. Yeroo kana gaa ummati keenya dhugaa dubbachuudhaaf waan asirratti haasa'amaa ture ummata keenya caccabsanii gandatti gashanii akka inni ofirraanfatu godhanii eenyummaa isaa akka inni hin beekne godhanii gandaan akka inni waamu godhanii akka inni of tuffatu godhanii Oromummaa irraa haqanii turan. Duraan dursa hojii isaanii kan isaan irratti bobba'an Oromoo kan jedhu kana maqaa kana deebisuu irratti ture. Wallaansoo guddaan kan fudhatan. Warri qawwee baattan warra akka Dr. Baaroo fa'aa beekuu danda'u gisee nama dammaqsaa turan waan Oromoon jedhu. Oromoon iddoo hundumaa. Inni kaan gandaan waamu, inni kaan lagaan waamu. Ammallee warra kana hojjetan jiru. Maaliif waan nyaabi mataa keessa kaa'ee proogiraamii godhee gaddise sana. Diliitii gochuun ammallee tootaal hin danda'amin jira. Garuu amma tokko saksesiin ta'eera. Kanaaf jaarmaan Oromoo dhugaadhuma dubbachuuf adda bilisummaa Oromoo the most diina biratti the most hated feared Oromoo biratti immoo Oromoo sabbootota biratti kan akka lubbuutti jaallatamu kan namni baay'ee lubbuu isaa kenneef dhiiga lafee Oromoodhaan kan biqileedha. Jaarmaa qofaa miti bita takkiima political party odhan nagaa. It's not political party adda bilisummaa Oromoo. Dhiigatu itti dhangala'ee hojii ittiin aangoo qabachuudhaaf
Parlamentiidhaaf raanii gochuudhaaf dhalate miti. The best and the brightest Oromoo itti dhume by the way. Warra ijoolleen booboo ta'an kun warri hogganoota turanis duraan calqaban kunis Oromoo keessaatti dhugaa na dubbanne the best and the brightest. Warra obbaran warra dammaqan ummata kanan bilisa baasaa ofii koo du'ee ofii koo wareegamanii ummata koo salphina jala warra baanu jedha. Kanaaf jaarmaa adda bilisummaa Oromoo already baay'ee yeroo gabaabaa keessatti ibsanii fixuun hin danda'amu. Yeroo kana ta'u diinni karuma hundumaa Sumaaleedhaa jalqabe. Uummata xixiqqoo biyya keessa jirtu ilaali. Nafxanyoota ilaali, nafxanyaa Oromoo ilaali. Hundumti isaanii kun akka Oromoon jaarmaan kun akka hin jiraanneef irratti hojjetu. Ammallee ilaali warra dhaqanii galan warri dur Oromoo sabboontota turanii amma nafxanyaa ta'an warra biyyitti galanii akka woboon barbaadu hunda caalaa woboo akka badu. Maaliif hin beeku jechuudha gaa nama hundumaa beekaa jechuudha lafa dubbiin jirtu. Kanaaf jaarmaan kun rakkoo baay'eetu isa mudate rakkoo kanarraa hafee addana ga'uunsaa miraakiliidha. Haa ta'u iyyuu malee immoo gaa amma lafa geenya kanatti jaarmaan kun maal akka ta'insaa beekameera. Baay'ee keessa deebinee of ilaaluudhaan akkamittiin akka inni cimee danda'e mootummaa akka inni ta'u kana booddee calluma bilisummaa qofaa loluutu hin ta'e mootummaa akkamittiin raacitii mootummaa Oromiyaa ta'a. Woboodhaa fi adda bilisummaa Oromoo raacitii mootummaa Oromiyaa akka inni ta'u irratti hojjechuudha. Akkamitti mootummaa taana kan jedhu. Mootummaa ta'uudhaa fi nama keenya isa durii caala dammaqsu mental liberation kan jedhu. Dammaqina beektaa yeroo baay'ee dammaqina kana ummati Oromoo seenaasaa aadaasaa akka inni baratu. Ummata akkamii akka inni ture baruu qaba. Hin barreen mallee baay'een. Isuma namni itti meelaa sun doofaadha waan tokko hin beektan seenaan qabdan sin biyya alaatti dhuftan sinariina facaafnee jedhan waan akkasii mataa keessa jira. Ummata keenya seenaasaa aadaasaa barsiisuudhaan eenyummaasaa barsiisuudhaan waa'ee adda bilisummaa Oromoo waa'ee woboo caalaatti barsiisuudhaan waanuma kaleessa ka'e miti woboon waggaa 40 caalaa kan lolee addana ga'eedha seenaansaa edamuu qilxoodhaa kaasee kan amma addana ga'eetti. Kan hundumaa kana uummata keenya barsiisuudhaan irratti hojjechuu barbaachisa. Kun egaa waan salphaa miti beektaa waan salphaa isinitti hin fakkaatin. It's a very tough, very tall order. Kanaaf namoota keenya baay'ee mobilaayiz gochuun nurra jira. Har'a uummata Oromoo nama barate baay'ee qaba. Haa ta'u iyyuu malee akka gaariitti equipped hin taane. Mental liberationidhaan equipped hin taane. Akka itti of ijaaran equipped hin taane. Kana gochuudhaaf keessa warra akka gaariitti qarame warra kaan qaruudhaan. Beektaa haaduun lamallee doomaa ta'e olitti qarte hin mura. Olitti qaruudhaan akka itti of cimsinu gochuu irratti hojjechuu qaba. Kun immoo callumadee wiishii fuulidhaan ta'uu hin danda'u. Hojii baay'ee barbaachisa. Dirqama baay'ee barbaachisa. Hundi keenya waan nurraa eegamu gochuun nurra jira. Namni Oromoo sabboontota hundumaa calqidee taa'ee horii qofaa buusutu hin ta'in yaada buusuudhaan akkamitti goona kan jedhuunaan ol duukaa akka itti hojjetu yaadu nurra jira. Yaada xixiqqaa gandaan warra deemu jira. Lagaa warra deemu jira. Warri kun hammina miti waan fedhe warra akkasitti of ijaarratu baay'eetu jira. Warra akkanaa jiru mari'achuudhaan akka isaan yaada isaanii bal'isifatanii gabbifatanii gandaan of ijaaruun illee ollaan of ijaaruun illee gaariidha. Garuu immoo kunillee kan inni jiraachuu danda'u yoo biyya qabaatte qofaadha. Gandattis kanatti jiraachuu dandeessu. Amantii keenyas kanatti kabajamuu dandeessu. Yoo biyya qabaatte qofaadha. Biyya immoo kanatti qabaachuu dandeessu. Jaarmaa cimaa fi loltuu cimaa qabaatte qofaadha. Kana hojjechuudhaaf egaa hojii guddaa barbaachisa. Nama hundumtuu itti yaa'utu irra jira. Jaarmaan kan inni jabaatu ani ifatti barbaanne qofaadhaan miti. Nama hundumtuu waan irraa eegamu itti gochuutu qabaa jechuudha. Horiidhaanis, beekumsaanis, yaadaanis yoo namni baay'een keenya dirmanne adda bilisummaa Oromootti gara fuulduraatti
akka jedhutti slogaanin keenya namni hundumtuu adda bilisummaa Oromoo ta'uu qabachuu qabna. Namni hundumtuu sappoortarii gargaartuu woboo ta'uu qabachuu qabna. Kan danda'e immoo wobootti dabalamuu qabachuu qabna. Slogaanii haaraa akkasiin socho'uu qabna. Namni hundumtuu keessatti hirmaachuu qaba. Inni sappoortarii inni jaallatus waan kana duukaa ol duukaa yoo ol duukaa deemne yoo ol qabannee deemne jaarmaa keenya cimsuun salphaadha. Jaarmaa keenya cimsinaan immoo moo'ichi keenya salphaadhaan jedha galatoomna. Profeesar Asaffaa ammas hedduu galatoomaa. Ani barumsi isin kennitan dhugaa dubbachuuf hedduu mana qabbaneessa. Hedduu galatoomaa. Akka sirriitti namaa galutti ibsitu ulfaadha. Dr. Baro, Professor Asaffaan woboon the best and the brightest jedhanii define godhanii woboo. Kana atiif ani practically beekna ijoollee woboo keessa jirtu. Nu biraa ijoollee hedduu nu caalan hedduu sammuun isaanii bright, just very amazing. Suma mataa kee jaalleewwan kee immoo hedduu ati nu tuquu ni dandeessa. Amma keessumaa woboo ta'anii hooggansa waraanaa keessa warra jiraniif ergaa akkati dabarsitu jaalleewwan keef carraasiin kennaa. Garuu isa dura Profeesar Asaffaan nyaaba keessaa alaa nu rakkisan tuqanii jiru. Isaaniifis ergaa kati kennitu barbaada. Maali ergaan kee Dr. Baro? Mute didha Dr. Baro, unmute of good. Galatoomi Dr. Orkina. Dhugaadha Professor Asaffaan akka gaariitti summarize godhan best and the brightest jedhanii. Beetta yeroo Sudaan keessatti hoogganoota keenya gurguddaa kan akka Jaal Daawud kan akka Abbaa Caalaa faa kan achi keessa waajjira olaanaa Kaartuum keessa ari'annuutu ala turre. Dhumarratti karaa Gadaariif karaa Kasalaa karaa Gondar kana keessa deebi'ee nani achirraan gara kibbaa kana deeme. Naannoo Gadaariif keessatti rakkoo guddaan nu mudate. Achi keessatti micaan injiinera tokkotu ture. Micaan injiinerri kun jaallansaa warra dhukkubsatan illee qansiraa bishaan guuree diinatti harkan kenninu jenne bishaan gurguree tokko goojjeetti jaallansaa warra dhukkubsate gargaaraa ture. Sacrifice injiinera bati. Akkasuma kana immoo gaafan Baalee naannoo Arsii keessa deemee doktorota 6 kan dhuman achitti. Is a medical doctor, Asmara University lecturer, Jimma University lecturer, pharmacist kan achitti dhuman jechaadha. Isaan keessaa tokko economistii ture. Ijoollee micaan kun ijoollee naannoo Gindabaran fakkaata. Lola torban tokko nurratti ta'e keessatti qabatanii uummata gandaatu nutti hima booda. Injira namni kun amma lubbuudhaan Finfinnee injira naan jedhan iddoonni jirullee wanni tip pinpointing goonee jira. Qabamee harka diinaa bu'ee harka dugda duubatti hidhanii jedhan uummati gandaan nutti hima. Tigree fi OPDO'n dhufanii OPDO warri jalaa kun jedhan ati abaawoodha ati maal jetteetti naqachuuf ajjeeste jedhan. Haasa'e maal jettee dubbattee kennaan jedhan. Gurbaan kun hidhamee jira sittaa mul'atu. Best and the brightest waan Professor Asaffaan jedhan kan deeggaree ijatti tufe beektaa. Injira amma namni kun lubbuudhaan beektaa. Ani gadhee akka keetii ta'urraa kuma duunaa hojii jedhee ijatti tufe. Gaafa isheen itti naqattee ajjeesuu jettu Tigreen irraa dhiisi. OPDO'dha kan kana. Uummata gandaa qotee bulaa tikfattee jiru seenaa kana nutti. Namni kun lubbuun injira guyyaa tokko haasofsiisuu hin dandeenye. Amma kana beektaa konfiidensiin kee gaafa kutattee kaatu uummati koo miidhameera, uummati koo gabroomeera, uummati koo waan isaaf malu miti waan inni keessa jiru. Gabrummaan kun cabuu mara sabi koo bilisoomuu qaba biyyi koo walaboomuu qaba jettu
lubbuu kee miti hunda isaa kennita beektaa. Kanadha jaallan keenya warri har'a mana hidhaa keessa jiran. Haydureen keenya warri mana hidhaa keessa jiru. Warri iddoo adda addaatti du'aa jiran. Obboloonni keenya warri keessa jiran. See are committed. Maaliif dhugaan kun dhugaa cabuu hin dandeenye, baduu hin dandeenye, dabuu hin dandeenyedha. Isaan sirnaaf seera nutti baafatanii Itiyoophiyaan tokkummaan Itiyoophiyaa kana eegamuu danda'amu Oromoon baduudhaanii jedhanii bara 1933 hojii Minilik Haayila Sillaasee gorsanii labsii baasan karaa muummicha ministeeraa. Kanaafi ani dhaamsati na gaafatte. Dhugaaf dubbanna. Dhugaaf falmina nama ajjeefna hin jenne biyya namaa saamna hin jenne biyya nama balleessina hin jenne dhaamsani jaallan koo woboodhaaf dabarsu. Yaa wobo ummata keessanitti qullaasaa uffatatti uwwistaniittu. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isin jaallanna isinii wajjin jirra. Warra garuu bifa adda addaadhaan conflict of interest dantaa mataa isaaniif jedhanii jaallan keessan irratti bifa adda addaadhaan akkasin kaatan akkasin ol diigdan warra gochuu barbaadu tirazzam lakkii jedhaa dida. Akka saba keessan qullaasaatti uwwistan kana warra isinitti tasaasu badii jedhaa. Maaliif yoo jettan uummata miliyoona 60tu isin jala jira. Qabsaa'ota ciccimootu isin wajjin jira. Waan isin asaasa gamtootaa fattootaa dhageeffan hin qabdan. Uummata keessan isa jabaa, uummata keessa isa miliyoona 60 ta'ee isin bira dhaabbatu, dhugaan isin bira dhaabbatu. Obboleessa kee jaalladhu, jaalla kee ofitti qabi. Siin jedhu isa dhaggeeffadhaa. Isa qofatu hawwi bilisummaa waggaa 150 itti cabaa jiru, itti dhiigaa jiru, itti du'aa jiru, itti beelaa jiru, itti barbadaa jiru, itti gudeedamaa jiru jalaa nu baasa. Kanaafi kana dhaggeeffadhaa, tokkummaa keessan jabeessaa. Amma du'a keenyaatti ani akka Baaroottis amma du'a kootti qabeenyaa koos maal koon beekumsa koon isin biraan hafu isinin jaalladha. Oromoon isin jaallata akka kanatti nu dubbadhaan jedha. Akka kanatti waan diinotaaf immoo waan an jedhu warra jeequ warra keessaa maal jette sana isin warri asiifachi gaggalagattan warri waggaa tokko keessatti yeroo iddoo dhibba dhaabbattan warri haasaa 2-3 arraba 2-3 naasoftan nuti ilmaanni Oromoo kana booddee rule of the game qabaachuu qabna. Garatti baatan hin qabdani nu jeequu dhiisa. Yoo barbaadan guuduuladhaa diinatti gala. Yoo barbaadan obboleessa keessan fira keessanitti deebi'aa qabsoo bilisummaa deeggira. Anna Gosheebil waan ta'ani tokkummaa Oromoo jabina abaa'oo jabina woboo tokkummaa qabsaa'otaa irratti nuun dhufinaa. Kanaafi uummati Oromoo kana ija isaas gurra isaas banatee eeggatu warri Oromoo diiguuf kaatan bifa kamiiniyyuu nurraa dhaabbadha. Yoo dandeessan gargaara, yoo dandeessan barreessa, yoo dandeessan deemaa lola, yoo dadhabdan afaan keessan qabadhaati mana ta'a. Galatoomiin jedha Dr. Orkina. Dr. Baaroo hedduu galatoomii ulfaadhu. Ammas Profeesar Asaffaafis carraa wal fakkaataan kenna. Sila sabni tokko cunqurfama jalaa bahuuf, gadadoo jalaa bahuuf jaarmaa cimaa, loltuu cimaa barbaachisaa jedhanii tuqanii ture. Profeesar Asaffaa jaarmaas ni qabna, adda bilisummaa Oromoo, loltuus ni qabna woboo. Jarreen kana lamaaniif ergaa keessan maalidha? Jarreen kun akka hin cimne warra godhaniif nyaaqa jettanii warra sila difaayinii gootan sanaafis ergaa maal qabdu ulfaadha. Kanuma irratti xumurraa haasaa keenya. Ani woboodhaaf adda bilisummaa Oromoodhaaf kanan qabu sidi tokko
yeroon rakkinillee qilleensillee sin gidduu dhangalaatu malee yeroodhaaf kunillee tooftaa nafxanyootaati ta'e kanan dagatina kana gidduutti warri sin gidduu adeemee waan tan taane oli gad asaasee namoota ciccimoo akkasin akka ol mufattan gochuu barbaadu dhiisa gatiin qabu tokko taatan jabaattan maal jedhe Oromoon uumamaaku kunuun jirtu kunuma nan jirtu jedhan nuti ummata keenya cimsinee haa deemna jennu warra qabnu kana walitti qabneetu gara kana biraa immoo itti fiduu barbaana ummata Oromoo bal'aa akka inni dhufee sinjala yaa'ee ol duukaa hojjetan afaanuma qofaan utuu hin ta'in dirqama fudhatee akka isin duukaa yaa'u gochuudhaaf isin lamaanuu moodelii ta'anii argamuu qabdu ol duukaa hojjechuudhaan. Hoogganoota warra mana hidhaa keessa jiran warra hojjechaa turanii amma yeroodhaaf hoogganaan ta'an warra garuu qabsoo kana hin ganin jaalladhaa kabaja hammadhaa maaliif hundi keenya iyyuu hin dulloomne kanarra dargaggeessa ta'e boru hin dulloomu yoo nuyi kabajnee noormii yookiis immoo safuu ol kabajuu ol jaallachuu gochaa deemnetu warri nu teellaa dhufanis nu jaallatu yoo warra nu dura darban warra jireenya isaanii guutuu ollaansoo kanaaf kennaa turan tuffannee nuti malee namni hin jiru yoo jenne boru akkasuma warra nu teellaa dhufan nu tuffatu kanaaf institution ijaarrachuu jechuun jaarmaa cimaa ijaarrachuu jechuun ilaalchaan safuudhaan normis kan jedhamu jira wanta sirrii ta'e wanta sirrii hin ta'in aadaa Oromoo keessatti jira kun gadaa keessatti namni hundumtuu yeroodhaan akka gadaa keessatti hoogganaa ta'a yeroo hoogganaa ta'e gara biraa dhufeetti darba namni hoogganaa ta'e jireenya isaa guutuu jiraatu hin jiru warri immoo hoogganaa ture gorsaa ta'a muuxannoo qabanitu warra dhufutti dabarsu yoo muuxannoon sun hin dabarre warri haaraan amma jiran utuu hin beekin tiraar hin da'irri dhala waa goonanii misteekii godhu waa balleessu garuu yoo gorsaan waliin mireechuudhaan ol jaallachuudhaan harka wal qabachuudhaan yoo rakkoon jiraate mireechuudhaan ol mormuudhaan utuu wal hin jibbin utuu wal hin tuffatin biyya kanaaf jedhanii biyya Oromiyaadhaaf ummata Oromoo isa rakkate kanaaf isa doome kanaaf isa iyyoome kanaaf isa iji isaa jaame mana isaa keessatti utuu lafa qabu utuu biyya qabu beela'ee rakkate mana isaa keessatti nama dhufee ajjeesee roorrisu kana bilisa baasuudhaaf gara bal'ina tolerance abdii qabaachuu wal jaallachuu wal duukaa hojjechuu kan dhiifamni hin godhanneef gantu diinatti kan galtee uummata irratti hojjettu kan olola gadhee deemtee ooftu kan uummata Oromoo olitti nattu warra akkasii kanaaf dhiifamni godhamuu irra hin jiru kanaaf garuu moo'ichi keenya waan tooftaan dur itti carraaqamee kufe amma gatiin qabu dur oliruun olirratti duuluun Oromoon laaffise malee hin jabeessine ammas waan akkasiirraa of eeggachuu qabna kanaaf woboon keenyas adda bilisummaa Oromoos wal duukaa hojjechuu qabaa kana gidduutti qilleensa of gidduutti dabarsanii akka diinni yaada akkasii fudhatee Oromoo gidduutti waan facaafne gochuudhaaf baay'ee jabinaan hojjechuu barbaachisaan jedha diinatti dhaamsannaamu warra Oromoo nafxanyootaaf nafxanyummaa taatanii jiraachuun ofii keessaniif iyyuu gammaddanii mataa keessan keessatti konfidensiin qabdanii of tuffachaa jiraattu yeroo hundaa birrachaa jiraattu yoo nyaaballee bira jiraattanii Oromoodhaaf waa gochuu yaalaa achuma keessa taa'ati obboleessa keessan ajjeesinaa yoo nama taataniif namummaan yeroo isinitti dhaga'ame ilma namaa yoo taataniif obboleettii keessan obboleessa keessan ummata keessan yeroo itti roorrifamu karaa danda'ameen waa gochuuf yaalaa diinarraa horii fudhadhaa hojii isaanis fudhadhaa garuu waan hamaan hojjetinaa ummata keessa irratti yoo hamaa hojjettanii borgaaf tokko yoo mootummaa keessa illee jiraattanii waan hamaa hojjettan gaaf tokko gahaa dubbiin galagale ummata Oromootu isinitti ka'a yoo isin immoo ummata bira dhaabbattanii waan tokko illee gootaniif ilaa gaafa akkasii kun nammiine
Nabira dhaabbatee siin jedha. Diina bira illee jiraata. Karaa dandeessuun uummata keetti gargaariin jedha. Warra namummaan kee jiraata. Namummaan keessaa bahee namni yoo jiraattan. Warri namummaa dhabe warri nama ajjeese. Warri xiitiidha mataa keessa nama dha'u. Warri lafa Oromoo gurguratu already sokkaniiru isaa waan godhan hin jiru. Deebi'uu hin danda'u garuu yoo barbaadan waan isaan dhabu hin jiru. Yoo dandeessan deebi'aa kanas ni wayyaa hin jedha. Oromoon immoo gaaffiin tokkollee shakkiin tokkollee hin jiru uummati Oromoo immoo mootummaa isaan ijaarrataa uummati Oromoo rakkina keessaa hin ba'a shakkiin tokkollee hin jiru hin jedha galatooma. Hedduu galatooma Profeesar Asaffaa Dr. Baaroo Qannoo dhugaa dubbachuuf hedduun isin jaalladha. I hope Oromoonis isin jaallata jedheen abdii qaba. Maaliifi waan afaan keessaa bahu saba kana waan barbaachisu. Dhukkuba saba kanaa waan akkuma daawwaa ta'ee kan fayyisu natti fakkaata. Kanaaf warri lafee qabu warri cichoomina dhugaa haqa saba kanaaf barbaadu isin jaallata isin dhaggeeffata jedheen abdii qaba. Dhaggeeffatoota keenyaa egaa har'a ergaa babbareedduu ergaa jajjabduu beektota Oromoo irraatii walitti isinii qabnee isin dhageessifnee jirra. I hope torbee uftus gaafa jimaataa walitti deebina jedheen abdii qaba. Ergaan jara kanaa tolerance wal danda'uu hope abdii fi cichoomina determination kana akka nu barbaachisu nyaapha nu keessa jirtu of keessaa baasu saba keenya qabsoo keenya keessaa tufu Dr. Baaroon unnegotiable jedhee dubbatee Profeesar immoo dhiifatama warra hin godhamneefi jedhanii dubbatanii these words are really important. Maaliifi qabsoon keenya kan laamsha'u qabsoon keenya kan kufu diinni keenya kan nu mo'atu humna waan qabuuf miti. Warra nyaapha Oromoo fakkaattee diinaaf karaa taatee kosii nutti taatee kosii nutti harkistu isheen nu nyaachisa. Garuu amma kanaa booda kosiin kun carraan kennamuuf hin barbaachisu. Kanaaf unnegotiable inni jedhe Dr. Baaroon dhuguma isaati. Dhiifatama warri hin godhamneefi isa jedhe Dr. Asaffaan dhuguma isaaniiti. Kanaa booda jara kana wajjiniin dhaabbiis haasaas mariis nu barbaachisu. Saba guddaa qabna, biyya guddaa qabna, biyya waan hunda qabdu qabna, uummata beekaa hedduu qabna, waan barbaannu hin qabnu. Otoo biyya qabnu, otoo qabeenya qabnu kadhattuu taane sabni keenya akka saree goodaatti ajjeefamaa jira. Kanaaf nyaapha nu keessa kosii saba keenya miitu, kosii saba keenya irratti diina gotottu of keessaa baasuun kan keessani. Woboonis waan xixiqqoo jedhe Profeesar Asaffaan yaadota xixiqqoo gadi dhiifnee kaayyicha isa manaa isin baase, kaayyicha isa yuunivarsiitii keessaa isin ariisise isarratti xiyyeeffannee akka kaayyoon keessan bu'aan jaalleewwan keessan isin biraa kufanii akka firee godhatee arginu waan xixiqqoo akkuma ammayyuu dhiisaa jirtan dhiifnee gara fuulduraatti deemuu qabna isiniin jenna. Hayyoona keenya hooggana dhaaba keenyaa town hall adda addaa walgayii adda addaa saba keenya walitti fidanii luuccistanii gargaarsi waraana keenyaaf akka godhamu ni gootu inni abdii isinirraa qabna. Hedduu galatoomaa haasaa wal fakkaataaf walitti deebinaa fayyaa ta'a nagaatti oola. Galatoomii. Nagaatti galatoomii. Baay'ee galatoomii.